barumsa keenya irratti kan barannu lakkoofsa 100 kaasee hanga 999tti jiran akkamitti akka lakkaa'uu akka dandeenyu barannaa. Barumsa keenya darbe irratti lakkoofsota 1 kaasee hanga 100tti jiran akkamitti lakkaa'uu akka dandeenyu baranneerra. Isan ilaalle yoo ta'e deebi'aati isa sirriitti qo'attanii shaakaltanii akka viidiyoo kanatti deebitanii isiniin jedha. Tolega yeroo jalqabnu lakkoofsota 1 kaasanii hanga 9tti jiran lakkoofsota hundeedha jennee barannee turre. Kanaafuu yoo isaan sirriitti qabattan kanas qabachuun isin rakkisu jechuudha. Kanaaf barumsa darbe keessatti 100 jechuun 100 jechuu akka ta'e isinitti himeen ture. 100 yeroo jennu immoo 100 ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma isinii barreesse kana tokko tokkoon isinii dubbisa. Isinis sirriitti xiyyeeffadhaa fi dhaggeeffadhaa. 100 jechuu yoo barbaanne tokko fuulduratti dabaluu qofa. 100 jechuun 100 dha. 100. Kanaaf 100 jechuu yoo barbaanne 100 jennee itti daballa jechuudha. Fuuldura irratti 1 itti dabaluu qofa. Kanaaf akkuma ilaaltanis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jennee tokko kaasnee hanga 9tti asii gad tarreessineerra. Hundumtuu 900 100 200 hanga 900tti jiran akkasitti waamna jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon yeroo dubbisnu 100 jechuun 100, 200 200, chitaansee 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ta'a jechuudha. Kanaaf 100 kaasnee hanga 900tti akkasiin waamuu dandeenya jechuudha. Kanatti aansee immoo fakkeenyaaf lakkoofsota warra kana gidduu jiran yoo waamuu barbaanne akkamiin waamnaa yookiin akkamittiin lakkaa'uu dandeenya isa jedhuufi. Fakkeenyaaf lakkoofsa 163 jedhu kana ingiliffaan akkamitti waamuu dandeenya isa jedhu ilaallu. Kanaaf akkuma afaan oromoo akkatti lakkoofnu wajjin baay'ee wal fakkaataadha. Kan yeroo afaan oromootiin waamnu maal jenna? 163 jenna. Miti 100 fi jenna. Fi jechuun wal qabsiistuudha. 163. Akkuma kana immoo fi jechuun ingiliffaan end dha. End ni jedhu kun fi jechuudha. Wal fakkaataadha. Kanaafuu kanuma fayyadamne nutis ingiliffaan yeroo waamnu 100 yookiin 100 jechuudha. Kana 100 achi fi jenna. End jennee 63 jechuun immoo barumsa keenya darbe irratti 63 akka ta'e baranneerra. Kanaaf 163 ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kana waamnu 100 and 63 jennee waamna jechuudha. Akkasumaanis too kuni 263 ta'e immoo 100 isheettu kana 200 isa jedhuun isa kanaan bakka buusna jechuudha. 263 ta'a jechuudha. Akkasuma kanaan itti fufnee deemuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 600 otoo ta'e kun 663 otoo ta'e 600 ishee kanatti gashina jechuudha. 663 ta'a jechuudha. Akkuma kanaan 700 yoo ta'e 763 yoo ta'e maal goona? 7 jechuun 7 dha. As bukkeetti 700
and 63 ta'a jechuudha. Osoo immoo kun 63 kun geeddaramee 72 soo ta'e immoo 700 jedhu kun asumatti hafaa 700 and 72 ta'a jechuudha. 72 jechuun 72 jechuudha. Kanaaf 700 and 72 ta'a jechuudha. Kanaaf 100 kaasnee hanga 999tti akkasitiin lakkaa'uu dandeenya jechuudha. 999 immoo jennee yoo waamuu barbaanne maal jenna? 999 jechuu yoo barbaanne 900 jechuun 900 dha. Kanaaf 9 asirratti isinii barreessaa 900 and 99 jechuun immoo 99 ta'a jechuudha. Kanaaf 999 yeroo lakkoofnu ingiliffaan 909 and 99 ta'a jechuudha. 999. Na hordofuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Barumsatti aanutti hanga wal arganutti nagaatti. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitaniin nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan 9 2 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan yoo nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.